playing catch up, not only how City lifting it up towards Haaland. Erling Haaland, good block. Gomez came back to De Bruyne. Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota GMS waltajjii kubbaa miilaati. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Anjaarraa Kadirii hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Torbee 14ffaan taphoota Premier League England irraa kaasee kan gaggeeffamu yommuu ta'u, dursaan liigichaa kan ta'e Arsenal dirree isaa irratti Wolvesiin kan keessummeessu yommuu ta'u, taphichi sa'a 12 irraa kaasee kan eegalu tapha baniinsaa liigichaati. Sa'aatuma sanatti Brentford Luton Town waliin, Burnley Sheffield United waliin, Nottingham Forest Everton waliin kan morkatan yommuu ta'u, galgaluma sana sa'a 5 irraa kaasee immoo Manchester United gara Stadium St James Park maluun morkiin Newcastle United waliin gaggeessu kan eegamudha. Tapha waancaa Champions League Awurooppaatiin carraa marsaatti aanutti darbuu isaaniitti bishaan waan naqan kan fakkaatan kilaboonni lameen ramaddicharraas carraa kufuu isaanii waan hin oolle fakkaata. Liigichi dilbata itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, Stamford Bridgetti Chelsea Brighton kan simatu yommuu ta'u, kilaba Merseyside kan ta'e Liverpool immoo dirree isaa Anfield irratti Fulham waliin, Bournemouth Aston Villa waliin, West Ham Crystal Palace waliin kan morkatan yommuu ta'u, taphichi sa'a 12 irraa kaasee kan eegalu ta'a. Tapha cimaa torbee kanaatiin immoo gareen Aangee Postecoglou durfamu Tottenham gara Stadium Etihad imaluun garee Pep Guardiola kan ta'e Manchester City waliin morkii cimaatu isa eeggata jedhamaa jira. Bara kana yeroo dheeraaf liigicha dursaa kan ture Tottenham as dhiyoo taphateen hunda isaayyuu injifatameera. Gama Tottenhamiin taphattoonni murteessoo kilabichaa kan ta'an miidhamarra jiraachuu isaaniitiin leenjisicha yaaddoo keessa galche. Tapha Chelsea waliin taasisan irratti kaardii diimaadhaan dirreerraa kan ari'ame Christian Romeroon taphicha irrattis akka hin hirmaanne beekameera. Taphichi sa'a 1:00 irraa kaasee kan eegalu yommuu ta'u, liigicha Arsenal qabxii 30 dursaa yommuu jiru, Manchester Cityin qabxii 29 sadarkaa lammaffaa, Liverpool qabxii 28 sadarkaa sadaffaa, Aston Villaan qabxii 28 gooliin caalamuun sadarkaa afuraffaa, Tottenham Hotspur qabxii 26 sadarkaa shanaffaa, Manchester United qabxii 24 sadarkaa ja'affaa irratti warreen argamanidha. Odeeffannoo keenya gama La Liga Spain irraa arganneen immoo torbee 15ffaa taphoota La Liga Spain borirraa kaasee kan itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, dursaa liigichaa kan ta'e Real Madrid dirree isaa irratti Granada kan keessummeessu yommuu ta'u, tapha liigichaa birootiin immoo Girona Valencia waliin, Athletic Bilbao Rayo Vallecano waliin, Osasuna immoo Real Sociedad waliin kan morkatan ta'a. Liigichi dilbata itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, tapha cimaa torbee kanaatiin taphni Barcelonaan Atletico Madrid simatu xiyyeeffannoo olaanaa argateera. Deeggartoota 90,000 baachuu kan danda'u Stadiumii guddicha Barcelonaa kan ta'e Camp Noutti taphni eegalu kun halkan keessaa sa'a 5 irraa kaasee kan eegalu tapha cimaa liigichaa torbee kanaati. Tapha biraa liigichaatiin immoo Sevilla Villarreal waliin, Mallorca Deportivo Alaves waliin, Almeria Real Betis waliin kan morkatan tapha liigichaa birooti. Liigicha Real Madrid qabxii 35 torbee 14ffaan borirraa kaasee itti fufuun kan gaggeeffamu yommuu ta'u, AC Milan Frosinone waliin, Lazio Cagliari waliin, Genoa Empoli waliin taphoota liigichaa bor taphatamanidha. Dilbatas itti fufuun kan gaggeeffamu liigichi taphni Napoli fi Inter Milan gidduutti gaggeeffamu tapha cimaa liigichaa torbee kanaati. Taphichi sa'a 4:45 irraa kaasee kan eegalu yommuu ta'u, taphoota birootiin immoo Roomaan Sassuolo waliin, Udinizeen Hellas Verona waliin, Lecce Bologna waliin kan gaggeessan taphoota liigichaa birooti. Liigicha Inter Milan qabxii 32 dursaa yommuu jiru, Juventus qabxii 30 sadarkaa lammaffaa, AC Milan qabxii 26 sadarkaa sadaffaa, Napoliin qabxii 24 kilaboota tokko hanga 4 qabatanii argamanidha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, sagantaan keenya guyyaa har'aaf qabanne kan hanga ammaatti hordoftan ture. Saganticha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse Anjaarraa Kadirii, sagantaa biroo waliin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa. GMS.